Yohaannis boqonnaa tokkorraan jiru kiliirii ta'eera obboleessa. Waliin galla naafate laal anamma kana si gaafadhu ishi sagalichumti suni okay ishi gabaabumatti walii galla asuma sin tursu ishi biroo anifate akka boontuudha sinnaabo ragaadhaan deemna lammata mee waliin dubbanna sagaleetu jalqaba ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi suni waaqayyoon ture jedhaa jira sagalichi suni sagalee waaqa ture sanatu dhufee moo garaa maariyaamii keessa akkuma jirutti dhufee nama ta'e dhalate moo akkam jettee amantan? Thank you. Amma kana nama naayiru sagalichi suni dhalate odoon ta'in yookaan uumame odoon ta'in sagaleen sun maal ta'e foon ta'edha. Kudha afur irratti buutee dubbisuu hin dandeessa. Eegasii booda sagaleen biraa ture waaqarra eeganni foon ta'e booda sagaleen biraa ture moo hin turre? Maal ta'e obboleessa? Eega sagalichi kuni sagaleen suni sagaleetu ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi sun immoo nama foonii ta'e lakkoofsa 14 irratti nu gidduu buufate dhaara eega sagalichi sun dhufee nu gidduutti dhalate eegasii booda sagaleen biraa ture moo hin turre? Sagaleen sun hin jira moo hin jiru? Of ibseera malee sadummaan jennee kan fuunee. Naa galeera barsiifaa galu laaddoo gaddu gaafate. Jalqaba sagalee ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi sun immoo lakkoofsa 14 irratti yoo dhufte nama foonii ta'e nu gidduu buufate miti. Guutummaadhumatti dhufee nama ta'e jechuudha. Waaqayyoodhuma ture sanatti iyyuu dhufee nama ta'e sagalichi sun ofii isaatii waaqayyoodha. Waaqayyoodhuma sanatu dhufee garaa maariyaamii keessa dhufee taa'ee dhalate miti. Okay waaqayyoo dhufee dhalate eegasii booda sagaleen biraa tureen siin jedhe ka biraa jira moo hin jiru sagaleen biraa waaqarra? Sagalee akkamii jechuun sagalee akkamii? Sagalee jechuun dubbii moo sagalee uumuu danda'u? Uumuus danda'u maal gochuus danda'u sagaleen lama jira moo sagalee meeqa jira? Sagalee meeqa jira? Amma dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Sagalee han jennee akka kiristaanummaa taasofnu sagaleen waaqarraa bahuu fi sagaleen ani dubbadhu yookaan dammoo dubbiin namaa sagaleedhaan dubbatu kun tokko miti. Yohaannis boqonnaa tokko irratti sagalee hantee qaamaan kanuman si gaafaa raabiru anis kanuman si gaafaa raabadhaanis si galuu dide malee ilaal kanan si gaafaa jiru eega sagalichi sun waaqa ture sagalichi waaqayyoon dura ture sagalichoo fi waaqayyoon ture sagaleen sun immoo waaqayyoon suni dhufee nama ta'e dhalate miti. Hin baye. Nama guyyaa biraatiif gaaffii amma akka walii deebisnu nama biraa fidii kootu gaaffii kanarratti waliin deebisnu. Already waaqayyoon hin jira sagalee dhaggeeffadha laal. Waaqni sagaleen waa hundumaa dura ture jedha. Sagalichinu waaqayyo bira dhaggeeffadhu. Mee fakkeenyaaf Abu Mu'aaz boontuu dura ture. Abu Mu'aazu boontuu bira jira. Sini galtee gartee Abu Mu'aazu boontuudha jechuu bara. Jiran gartee waaqni already hin jira. Sagaleen takka ani yoonarra sagaleen takka nama biran teessu bifa godhattee sagaleen boontuudha isiidhaan addan baatu waan bifa godhatu miti. Gartee sagaleen boontuudha boontu sagaleen tiyya gartee addaan hin bahu sagaleen waaqayyo sagaluma waaqa sagaleen san already waaquma jaamte yoo sagalee santu gartee gachi ka'ee sagaleen sanuu waaqa jenne sagaleen san kaatee gadaamessa maryamaa kan dhuftu taate waan takka sagaleen waa samii irratti hin nafne waaqni samii irratti hin nafu jechuudha. Lafa kanarra jiraate jechuudha waaqayyoon. Kanaaf iyyuu kan wannan gaafadhe amma asirratti maal jedhaadha kun amma ustaas ilaal sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagaleen osoo wanni tokko hin jiraatin kan ture maali sagaleetu ture sagalichi immoo waaqayyoon bira ture jedhaan eenyuun bira ture jechuunii fi keessa ture jechuun garagara fakkeenyaaf sagaleen keessi jedhee si gaafataa ture adde fakkeenyaaf boontu gaafeeta kan si gaafadha boontu osoo sagaleen kee hin jirre ati jiraachuu hin dandeessu? Hin danda'u. Hin dandeessa sagalee malee jiraachuu ni dandeessa. Maaliif jennaan fakkeenyaaf namni isaan dubban sagalee jechuun waan ittiin dubbattu kana jechuudha. Fakkeenyaaf namni duudhaan jiraataa jiru namni arrabni isaan dubbanne. Duudaa ta'ullee baaseen dubbatu yoo ta'e garuu lubbuun hin jiraatu? Hin jira.
Injiraata. Suni hafuura ila xiqqaatamma jettu suni kaaboontuun jechuu barbaadde hafuura bar hafuura ilmi namaa hafuura malee jiraachuu hin danda'u dhugaadha garuu sagalee malee jiraachuu ni danda'a. Sagalee malee jiraachuu ni dandeesse jeen. Sagaleen kan kee sifa keeti malee simiti. Qoonqa kan keetu sagalee jeen. Sagaleen kee simiti. Fakkeenyaaf ati sagalee kee malee jiraachuu ni dandeessa. Sigalee sagalee jechuun amma fakkeenyaaf sagalee jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi ofiifuu waaqayyoon ture jiraara ilaal sagalichi ofumaa isaatii waaqayyoon ture sagaleen sun immoo waaqayyoon ture waaqayyoon bira ture waaqayyoon ture ishi lakkoofsa 14 irraa dhufnee haa dubbi 14 irra yoo dhuftanii maal jedha kunoo 14 irratti midhaan dabarfadde 14 irratti ilaal qayyirran ka sagalichi maal ta'e sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate maaltu sagaleen jalqaba ture suni nama foonii ta'ee nu gidduu buufateera ejen sagaleen jalqaba ture suni nama foonii ta'ee nu gidduu buufate sagaleen sun maali waaqayyoodha waaqayyo takkuma jiruttiyyuu nama foonii ta'e garaa maariyamii keessaan dhalate jechuudha akka jirri jedhaa jiraata haya eega akkana ta'e kottu maatiyoosin boqonnaa 3 lakkoofsa 16 jechuudha boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kuno ilaal maal jedha ilaal dubbisime kuno sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koo isarraan hin raawwatama jedhee waaqa irraa dubbate eenyutti Iyyesuus ilaal kuno ilaal dubbifadhu eenyeen ilaal maal jedhaara kuno asirraa argachuudha Iyyesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma baheen kunoo bantiin waaqaa hundinuu isaaf hin banamanii achumaanis hafuurri waaqayyo akka gugeetti gadi dhufee isa irra hin bu'ee jedha. Maaltu hafuurri waaqayyo akka gugeetti dhufee isa irra bu'e. Eentu dubbataadha waaqarraa? Waaqayyoon sagaleedha. Sagaleen waaqayyootiyyuu qaama godhateetu dhalatee jedhaa jiran. Ishi eega sagaleen waaqayyo waaqa ta'e inni waaqarraa dubbataa jiru kun eega inni waaqa ta'e. Ishi akkamitti fakkeenyaaf Isaayaasiin boqonnaa 45 lakkoofsa boqonnaa 55 natti fakkaata. Boqonnaa 45 illee osoo hin dubbise waaqayyo akka waan biraan turre ni jira. Qoomee Isaayaasiin boqonnaa 55 natti fakkaata. Isaayaasiin boqonnaa 55 kuusa 10 takkan. Ilaal. Oh inni godha. Qoyaa inni na rafiti. Kuno maal jedha? Kuno maal jedha? Akkasumas immoo jedha laal waaqayyotu dubbataadha laal. Akkasumas immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjatee wanta ani itti erges in raawwata malee harka duwwaa anatti hin deebi'u jedha. Harka duwwaa anatti hin deebi'u. Sagalee waaqayyoo waan waaqayyoon itti ajaje sana hojjatee ka'ee ka deebi'uudha malee ka dhaqee bakka sanatti hafu miti. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 yoo dubbifte fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 siin baasa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Lakkoofsa 3 ilaal fakkeenyaaf waaqayyo ifni haa ta'u jedhee ifnis in ta'ee jedhe maaliin ta'e jedhe waaqayyo sagalee isaatiin ifaan ta'e jedhee ifni ni ta'e. Okay akkana jechuun sagalee waaqayyo kanatti dhaqee achitti maxxanee hafe jechuudha. Ajaja jechuudha. Malee waaqayyotu dhaqee achitti hafe jechuu miti. Iyesuus Kiristoos waaqa immoo isa jarrisiin jedhaniif fakkeenyaaf Yohaannisiin boqonnaa 17 lakkoofsa 20 baasen si dubbisa inshaallah yoo rabbi jedhe baasen. Ejen siin baasaa qoy. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa boqonnaa 17 lakka 17 20. Lakkoofsa 20 marra. Ejen. Ali inna gama sagaleen kiyya. 17 jechuudha. Oi yeroo tokkochatti wangeela iddoo tokko sii kenna naa dubbistam. Oi kaka naa dubbisu lubbu. Qoy siin dubbisaa. Qoy siin dubbisaati kana fitadhee kan maal jedha? Daal kunoo. Yesuus immoo ana hin qabina. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane.
gara obboloota kootii dhaqe. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti. Gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a jedhee isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome. Eessatti? Gara eenyuutti? Waaqayyo kootii fi ilaa kun waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan ba'a. Waaqayyo waaqa qaba? Rabbiin dachiif samii uume kun waaqa biraa qaba jechuudha. Ishi koy Maarqosiin boqonnaa gaafachaa ture baran. Koy amma siif hin baata. Maarqosiin boqonnaa 12:29 siin baasa koy. 12:29. Ilaal maal jedhe ilaal. Yesus deebisee inni hunduma irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha. Anaa wajjiniin hin jenne bar kophaa isaa. Gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Malee anaa wajjiniin hafuura qulqulluu wajjiniin waaqaa hin jenne.